السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جبتوتا في دابتوتا كنافتو جرى جرتو سنين جتشا أبا فرانك جايبك بعد اسمه دوفي فرانك كونس ما دي تشون كيسان نولو هرياك جتو كورت فرانك ويد لغو فين ديما فرانك سوني يعني فرانك جاس إنما ولين نفع دوتاني تنين mana tokkes waliin galanii inni torbe dhangalaa tapha jaalataa kolfaa kanaaf jechuun nama wal qabanii maal jedhanii ijoollee wajjin taphata. Amma itti gaafataman keessa yookiin immoo jechuudha akka afaan arabaatiin mansuula jedhaniini inni nurra haa ba'u yeroo maraa nu jeeqaa gaafa inni galeetti hin jedhe hedduu nu jeeqaa ijoolleen immoo guyyaa adda addaatti hin galtutu jira. Kanaaf mani baa nurraa jijjiiratu yookaan immoo nu asii baanaa jette ijoolleen sababa saniin argitee itti gaafataman keessan naa bilbilee nurraa haa ba'u nummoo itti dubbachuudhaaf xiqqoo hin salphanne ati jechuun xiqqoo sitti dhiyaata waan ta'eef kanaaf atitti himinaan jedhani yaadni kana waan inni jedhuuf kan waliin ilaallu ta'a hamma dhumaatitti na waliin turaa jechuun inni garuu nama akkasiiti miti ani biraank irra dalaguu fi malee maashaallah nama walii galu kanaaf nama rakkoo takka illee qabu miti ani immoo akkana jedheetiniin inni ijaazallee ba'ee jira achumatti biraank irra dalagaa warra jirallee walii galee jira jechuudha itti gaafatama isaaniitillee akkasii isiniin jedha waan inni jedhuuf walumaan laallaa sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan na jabeessa isiniin jedha oromootiya kanaaf chaanaalli kun akkuma as dura isiniin jedhaatiniin ture chaanaala haarawaa dirqama waggaa tokko keessatti sabskiraayibii fi argitanii viiwulleen guutuu qaba jechuudha sa'aatii 1000 guutuu qaba kanaaf na jabeessa na gargaara na bira dhaabbadhaa isiniin jedha waan pirankii kenna kama waliin laallotaa hamma dhumaatti na waliin turaan affeerraa kooti amma ittiin bilbila waan inni jedhu walumaan laalla bilbilee jira seenee waan inni jedhu immoo kama waliin laallu ta'a. Hello. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نقامي؟ والله نقجر ما سقالين ما شاء الله رمنا جازات جرتا يو سقالين كان ما قال الله فريمة. أي أنا ما ترى كم مجرو ما فكت. هلا. أنت kita shabakan kee kam? Dhaga'ama? Si dhaga'aa jira sirriitti? Dhagaa. Ayyee bareeda argasitti dhaga'ame. Akkamiti? Dalagaan akkam? Wallahi alhamdulillah olmetti inni bira bareeddudha. Kaleessa beektanaa fi bilbilanii turanii ani garuu atilee kaleessuma galgala galteemi halkan ani rafee ture yoo beektaa natti bilbilanii yoo sani kaasuu hin dandeenye ijoolleen na bira jirtullee raftee jirti waan ta'eef yoo san namara kaasuu hin dandeenye amma immoo haga bareete kana arge ani sagalee naa kaanii turanii ganama nu bilbilii sitti tajamnee naan jedhan jechuun achi itti gaafataman keessan jechuudha ka amma nasolli keessan jennaan ayyee rakkoon qabu jechuun ani ganama argee deebisee fittiin jennaan ni rifadhee malee maal jedhee rifadhee achirraa deebisee fi jennaan narra kaasanii waliin haasofnee bakka hawaayee na keetti irratti waliin haasofnee tiniini achirraa cufee sanuma argitee mee yaanni maal akka jedhu sanuma sitti himuu barbaade tiniin. Jechuun beektaa namni akkuma namni yaadetti ilaale kanaaf yoo ati argitee waadaa nagaltee hin dubbadhu yoo ati keetti taate asitti himuu danda'a yookaan immoo argitee sillee nama walitti buusuun deebi immoo nama ebaloo kanaan jedhu jechuullee hin ta'u garuu lakki waan kana hin dubbadhu waan ati natti himte kana hin dubbadhu ati waadaa nagalte siif himuu danda'a yookaan immoo siif himuuf argitee hin danda'u kanaaf dirqamatti waadaa nagale. En dubbadhuudha jechuun waan artan manaan jettu kana namatti hin dubbadhu namallee hin gaafadhuudha beekta amma isaantu sitti na erge waan isaan naan jedhan kana ani immoo sitti himaa yoo sitti beetiin hin jedhe immoo atti achi garagalteetiin hin gaafachuu hin qabduudha bakka wanti itti waadaa irratti naa galtu kana achi garagalee hin gaafadhuudha bas
Yeshi ho anga hatu to kabuta ho akam goda kan to wada sigala re wada sigala dunan da basi iti achira nimo wada sigala danda la jechuun sitti akkas taanaan immoo sitti himuu danda'u maaliif hin dubbadhu waan fedhii haa taatu jechuun kuma fedhe iyyuu haa ta'u hin dubbadhu yoo jette sitti himuu danda'a yookaan immoo akkana sitti himuu hin danda'u dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Tole kamma akkamitti hin dubbanne jechuun waan tokko jechuun barattee waan immoo argitee waan siyaa dhoksitee naa dhoksitee waan sinaa dhoksitee naa dhoksitee jechuudha jechuun akkamitti waadaa naa galii callisee waadaa naa galii akka ree akkamitti jedhanii waadaa sigaludha maal jedhudha. Callisee waadaa naa galii callisee waadaa naa galii osoo hin taane bare ani amma sitti yaada amma siin jedhee jira bare yaada natti himanii waan natti himanii waan kana argitee wanni kun akkana ta'uu qabaa naan jedha waan san immoo argitee ati waan san taasisuu malee. Wanta sanatti waadaa sigala wanta sanatti kana jedhi beddana basi natti jechuu yaada keessa galee dinillee ributee waadaa ta'e hoo jarsee molkaa osoo hin beekne waan isaa malee waadaa sigala. Ani amma sitti bee jennaan bare sitti himnaan bare wanuma wadaa naa galtu kun jiru bara hin dubba atam wanni itti wadaa naa galtu bara hin dubbadhu waan barbaadde naan jedhi waan barbaadde waan ati jette kana achi garagalee naman gaafadhu waan jedhudha bas. Kanaafuu yoo beekee siigalaa ni jiree waadaa sana yoo beekee siigalaa waan kana hin dubbadhu siin jedhee kana waan akkana hin dubbatin jedhiitti waadaa naa galii. Wanni suni erga didde sila maal godha jechuun wanni godha hin jiru garuu gaafatini yaanni beektaa jechuun ati torbeedhaan galtaa miti bakka dalagaati. Kanaaf yoo galeetiin hin jedhe hedduu nu jeeqaa halkan illee morri banutti hin dhiisu akkanumatti nu jeeqatiin hin bulaa nu gaafa inni galeetiin hin jedhe namallee waliin ta'u gaafa maraa gaafa galuu namallee wal dhabaa. Kanaaf nu argitanii amala isaa dadhabneetiin hin jira mana kana argitee akka asirraa mana soqateetiin nurraa bahu waan jedhudha beekte. Kanaaf amma jechuun waan ani gaafatee siin jedhallee waan waadaa naa gali siin jedhallee kana maaliif namni isaan illee argite erga namoota hedduu wajjin galtanii erga immoo inni argite amala namaan kan waliin galle taate nama wal jeequrra as keessatti immoo nama wal dhaburra manuma nurra haa bahu naan jedhani kanaaf nu sitti himuudhaaf immoo nutti ulfaatee inni immoo sitti dhiyeenya qaba waan ta'eef atitti minaan jedhanii sanumaaf si bilbile. Jechuun namumatu naan jedhe amma kanaafi ani nama san beekta namichi illee jechuun itti gaafatamaa keessanii sin jedhee barsiitti mee jira garuu hin gaafadhu jedhi waadaa naa galee akkuma dura sin jedhe san hin gaafadhu waadaa naa gale si galee. Kanaafuu amma jechuun dhageettaa itti maamiti wanni waadaa si galu fillee hin jirudha. Ani immoo jechuun haasaa kan argitee waan akkana jechuun naafas haarawa mana achi immoo kokkaluun jechuun ani illee itti kafala kitame isaanii itti kafalaa jira. Maal jedheetiin jechuun narraa bahuu yookaan immoo argitee oduu kan jeequmsa jeequu ta'e jechuun natti himamu sitti achi darbanii si gaafatan. Anaan irraa bahin jedhanii oduu waan akkasii immoo jechuudha ni beeku qaba. Maal si fakkaata? Waggaa meeqa wajjin ture kan tokko keessa. Maal si fakkaata jechuun isaan illee itti ulfaatee maaliif nama tokko nama wajjin nyaattee wajjin hidheetiin hin jettu nama lagaarii illee hin qabaatini. Kanaafuu maaltu itti ulfaatanii maaltu ulfaata jechuun wanni namatti ulfaate wanni akkanaa maaliin jechuun ati akkanaati nurraa tasa gabaa yookaan immoo mala keessi reeffatu yookaan jechuun duraa bayyadanii ana gaafatanii siree ani didee akkasitti sitti achi darbanii si gaafatan. Jechuun atamma ina illoli caqasika illoliniiti wannan si jedhuuf namni anamma. Osoo waan akkasii qabaate mana akkasii ati maal jettee kana naan jettaa ati maal jettee na gaafataa yeroo hedduu gorsinee jedha yeroo hedduu gorsinee wanni kun sirrii miti nama waliin dhabini ati hagaltu iyyuu torbaaniin galtaa ijoolleen immoo guyyaa dalagatee manatti galtii jenneeni gorsaa taniin dhahinee amma dadhabne ijoollee yoo inni mana kana kan baane taate nutu mana kana yaa'aa jette ijoolleen kanaaf sababa kanaaf ijoolleen asii ba'urra inni tokkicha waan taateef inni tokkicha ba'uu naan jedhan. Yaa sheek dhageeffatu sitti maalidha jechuun argitee waan akkasillee hin qabullee argitee jechuun amala keenya beekta. Jirris immoo argitee takka waan akkanaatti naan hin jenne jechuun kolfee taphachuun haasawaa nama wajjin argitee jedhuun waan kiyya garuu immoo argitee jechuun kiriin sa'aatii maalii iddoo maalii jedhan kana jechuudha. Ani sinaarii saara waa jechuun maal jedhee jechuun ijoollee waggaa wajjin ture akkana naan jedhan maqaan argitee hin qabne na ture jechuun maal jechuudha. Akkas jedhanii kanaaf argitee ati amma jechuun waan loltuuf hin jiru beekta namni kabajaa fi isaan illee. Jechuun lolullee qaba jechuun waan qabdu tokko sirra kaanii akkuma qabu kan sirreeffata argitee iddoo hojiitu fi garuu waan akkasii kana yaadeetti jechuun raawwatee immoo waan akkana jechuun jeequmsa kana argitee amala haaraa baata. Kanaafuu amma jechuun akka jedhanii jiranii ani amma wanni sitti meef beektaa isaan illee akka hin gaafate isaan illee hin gaafatini ati amma manuma suqadhuutii isaan irraa bahe.
kamitti hin gaafanne. Hin gaafatin. Sababni akkana kana maaliif isatti himtan anatti himtanii yoon isinti balleessanii nu Anamma irraa boori akkana callisi yookaan immoo yeroo akkana sa'aatti galtu nu jiraa jirta nu jiiqinnaan jedhanii nan gaafatan maal jettee akkana. an jalqaba ayyuu wanni waada naagalii hin dubbadhu jedhi waada naagaloon isin jedheef kana beeka beekta jechuun ati dinnaa namaan sitti hime malee. Dhiisanii gaafadha jechuun isaan irraa afaan ofiitiin irra haa jedhanii ani hin gaafadha jechuudha waan balleessaa kiyya boddeesanii yoo argitee dhugumaan waan akkasii argitee yookaan immoo kan argitee sa'aatiin kophee keessatti galaa keessatti keessi galuu kana keessatti maal jechuu beekti. Ayyaamman lolli niitii Firaanki sirratti dalage. Firaanki malee natti dalage. Wallahi Firaanki sirratti dalage walii gallee jechuun isaanillee ittuma bilbilee anuma itti bilbilee isaan an bilbilee dhugaa dubbachuuf guyyaa kana itti bilbilee tuma waliin haasofnee erga isaan masgiidaa deebi'aniin booda itti bilbilee Firaanki irratti dalaguu barbaada akkanaa jedheeni hayyanaan jedhanii walii gallee kanaaf Firaanki sirratti dalagee dhiifama. Ulama itu kan dia kan nanti dah dah, cuma ni bukan wajib tu reh, cuma tidak nak kian dah dari si mal tu kalau teno umur kita kalau tidak berani dulu sekarang agar afani, oh ni jira saja baru umur ada kan ada sarana tu mal ini rapor dulu, mana dia dulu ni kita nama tu sikit tahu kamu, nama kan apa apa saja itu mau kan nanti dah jadi ini isyak baru nama dulu le wanjen ni dulu, wajibin terjadi itu dia harus itu. Kanaafuu amma Firaankiidha dhiifama. Alaas Firaanki ta'e koo qabamuti amma rakkoon qabu dhiifama si godhee jedha garuu haa ta'u jechuun Firaanki waan akkana hawwisa fidda maali ani rifadhee yeroo waanuma wallalkan. Yaa Firaankiidha jechuun dhiifama guddaa wallahi isaanillee nama akkana jedhuu miti deebi'ee du'aatu yoo rakkoo qabaatte nama si gorsu malee nama waan akkanaa siin jedhanii miti akkasii ani Firaanki sirratti dalaguu fi siin jedha dhiifama guddaa dhiifama guddaa. Aye dogale to kabajamtoota fi daawwattoota kanaaf ta'u akkanatti hiriyaa fi jalatti Firaanki ajaa'iba dalageetiin jira. Kanaaf innis nama akkasiitii miti maashaallah nama amala qabu nama walii galeetiin jiraachuu danda'u akkasii isiniin jedha like share subscribe gochuudhaan jabeessa. Amma viidiyoo ibaatii walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.